السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كويمتوتا في دعوتوتا كنافتو ترجلتو سيدنجا أنا فرانكي أداك بدي جيبه فرانكي أجايبة موسرات دلو بوفين ديما فرانكي زريس مالكته كمورين دلو تا معلومات نوال انتراش نينجلا الو السلام عليكم Boat shy, boat here. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي والله الحمد لله ليش نقاكوك كمت كيفكم قناة وقعت بيه؟ ما شاء الله بريد كمال السلام عليكم دبتو تما ye bareedadha sagaleen akeettettiniin turte guyyaa ani immoo reefu dhageeffadhe beekta olaanii gubbaan turre akkas akkas yaayyee biiftu sagalee atin akeette reefu dhageeffadhe amma sanumaa fi beekta gurubbii dhiyaati jennaan gurubbii dhiyaatiniin dhufe mee maal jettaati isallee sanumaaf fide ayyee akkasi bakka rakkoon qabu mee Musa alo in nagaa waan si jechuu barbaade isin beekta guyyaa sagalee naa keette ani immoo irra hin turre galgala kana ani sagalee isii dhageeffadhee kanaaf isin waan gaafadhu naan jennaan sanuma walumarratti isin gaafadhaa isinillee dhugaan si bira jirtii fi si bira jirtillee walumaa laallaa waan jedhuuf amma gurubbii dheetiin si bilbile kanaaf argitee waan isin jettu kunillee yookiin dhugaa ta'uu mala yookiin dhugaa ta'uu dhabuu mala atillee wal jiraatteetiin jette si duuba dubbachuurra bakkuma tokko yoo dubbanne bareeda jedheetiniin isin maal jette beekta waan isin natti mattee naa gaafadhu naan jette ani waggaa sadii anaaf inni erga wal barre kanaaf amma yaadanirraa ijjireetiniin jira akka duraanitti miti duraan guyyaan yoo xiqqaate si'a afur si'a shan naa bilbila amma torbaan keessattuu guyyaa lama sadi yoo naa bilbilee sababama baay'isaa kanaaf eegarraa immoo waan inni akkana ta'eef tureetiin jira gara waggaa tokkootiif kaloofnee jirraayyuu sababuma yani immoo dalagamaan si'a garuu yoo amma samoonii kana akkas torbee lama akkas geennee jirraa yoo akkuma tasaa mucayyoo takka wal barreetiin yoo jennu suuraa natti ergitee mucayyoon hiriyyatiyya naannuma tokko dalaynaa kanaaf suuraa waan ati ergiteetiin jettu akkana ni kaa'achuu hedha mucaan jaalallee kiyya akkana naan jettee mee ilaalaa naan jettee natti ergitee naan jettee jetti yoo allaaleetiin hin jedhu hundoo isa ani immoo ani jechuun bultii isa wajjin ijaarrachuuf birrii waggaa sadii itti kenneetiniin taa'eetiniin ergitee isa eeggataatiin hin jira inni immoo mallaqa amna barbaade malee ana bultiidhaaf hin barbaanne jetti ati maal jette kanarratti akkasi jettisi तेरी माँ का बेंचोद मारूंगा बेंचोद aye bareeda maal jettati biiftume kanaafuu jechuun wanta haarawaa asirratti argaa jiru wanta haarawaa Muhammad Adamaa ni jiru waan suuraa keessan inni ituma suuraa jirtu baay'ee wanni baay'ee jira feesbuuk irratti illee gadi lakkisee jira feesbuuk kana namni gabaasee suuraa
diri na jala deemtee shamara biraara irratti jaalattiin sun homaa miti yan. Homaa miti jechuudha. Ati waadaa sammara nyaatte garuu iyyuu waadaa akka siifii isii jiddullee booda seentu qabadhuuti deemu. Garuu homaa miti ani kan amma sirraa barbaadne kan nama biyya qofa qabnootee lafa naa akka keessu barbaade malee wanta tokko barbaadee jiru. Na jibbitee dhalaa kan biyyaa fi asirraa hin jaallatu. Kan ijoollee biyya tokkoo taate akkamitti ijoollee biyya tokkoo bareeddi qollee nama warqee hin godhu ijoollee biyya tokkoo akkamitti irratti jaallattatu ijoollee biyya keenyaa jechuudha biyya biraatti Bardagee kan jechuun namni gaazillee asirratti ergaa namni doonii ergitee kan ijoollee asirratti ergiti ijoollee maatiin nama yoo kan dabatu asirratti ergitu malee namatti haasa'e ittiin qabudha nama haasa'e ergitee ijoollee jana jana hin qabu. Wajjin haasa'allee dhuga waggaa irrallee wajjin haasa'u jechuudha akka argitee warraas fi abbaa warraas itti malee akka argitee jaalallee itti wallaalanii hin jirru. Maal jechuun kanaan dhibe wanti kee nama wanti maddeefanii wanta biraa tokko sirraan barbaadu. Garuu baay'ee nama dirree dirmaanaan qabatee kan nuti dirmaanaan shana buuteerta. Kanaafuu yaadi mallaquma kiyya kara tolaatiin jechuudha osoo walii jiran osoo kara fagoo hin deemne xaarii baasii baasne jechuun akka gootee akkanaa beeksisuu barbaade. Saniin ala waan hafe isin hojjettuu jettan natti fakkaata. You guys will know. Number 2 here. Argitee suuraa kiyya qabdi nu qorraa irratti kuusanii ni yoo sirratti erganii ni argitee ani kana jaalatti yoo sinne illee bakka itti dhugama. Laa Namoota bicattiin gootenyaadha fayyaan qabdu bicattiin bar gootenyaadha. Bira dhuftee wajji turra haasoo makeessa sun mucaa jalqaba jaalattee dhufte sadiittee jaallattee jira isaa godhachuuf deemanaa jettee natti argisiis. Omaallee waan jedhuun illee hin argine wallaahi mi'uumaaf hin jirbiisi. Ani wanta tokko sirraan barbaadu mallaqa biyya qofarraa naafuu gaamasiisa shiniin jedhu naganaa mancaatee walitti haasa'uu hin barbaadu. Sirri makeetu jiru ammaan booda dhaga'uu hin barbaadu sirlee sagalee makeetu dhaga'uu hin barbaadu. Sagalee kee bakka hin barbaadu. Kanaaf beektu beektu amma akkam goona beekta amma dubbii jechuun dubbii atillee akkanatti jechuun mallaqni dhuguruu hin dhaqu waa'ee mallaqaati miti duniyaa osoo hin taane duniyaa namatti caala atillee waa'ee mallaqaatiif dubbachuu osoo fiiguu osoo hin taane maali rakkoon kennaa waan jedhu sanirratti yoo san laalle hedduu bareedaadha maaliif dura isin walii galtanii achi booda argitee ka mallaqaa homaa miti mallaqni homaa keessa hin jiru wanni kunillee argitee innis dhugaa miti jedhee waan kana immoo suuta addaan baafneetiin ilaallee addaan baafna atillee akkanatti sabdamteetiin bakka kanan gahiitii namni yoo aareetiin hin jedhe beektaa homaa arga dubbata waan ta'eef akka isin jedha atillee kanaaf tasgabbaa'ee isin jechuu barbaadeeti ani. Waggaa sadii buluu jechuun waan lafa waggaa firii tokko kan jiru sarka jira waan ta'eef birinkii guutuutti sirratti garaa jira waan ta'eef kanaaf immoo duukaan irratti ture bakka nafsa xiyyaa fi nafsa xiyyaa qofa addanaa fi lakkuu bakka isheenam isa bira barra mallaqa xiyya dhabee immoo akka hin jiraanne isin hunduu akkanaa beekta yoo inni waaf godhu taa'e isa laajjeetti sababa isaatiin duubee akkanaa beektaniif kaniin isinitti maddeessutu jechuudha isinis rakkoo biraa keessa kan gallamu waan furmaata tokko kaaya. Kanaafuu uummata akka rakkoon qabu kanaaf ilaalla jedhe. Kanaaf biiftu biiftu nama hundarraa garaa kutadhee jechuudha
Biftu. Maaf akka kana goota maaf akkana natti taphattaa? Biftu. Dhageetta. Inta Hassan Jan Biftu. Musa. Musa. من ربيت موسى. سمحتك ولا أنت أنت وايد Musa. Kanaafuu amma biraan keessatti dhala inni dhiifama. Biftu argannee jirra waan barbaanne nu milkaa'ee jira. Biraan keessatti dhala inni. Itti milkoofne. Itti milkoofne jirra. Biraan keessatti dhala inni malee waan jirani. Inaari dhiifama nu godhi. Biraan kedha kan jechuun maal godhare hojiidha waan ta'eef biraan kedha dirqama amma kanaaf wanni takkasillee homoon jiranii isillee yaadni akkasillee jiru. Ani tapha dure shi na shakkini siin jechuu barbaadetiin dhiifama nu godhe shi. Akkas dhiifama nu godhe amma daawwattoonni si ilaalaa jira waan ta'eef. Ayye bakka ishee galatoome rakkoon qabu ishee. Galatoome dhiifama nu godhuuf. Galatoo. Ayye Biftu itti milkoofnetti ni jirra. Atillee hedduu galatoomii biraankii kenna biraankii ajaa'iba biraankii bombidoo surratti dilannetti ni jirra. Kanaaf akkasii siin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuub jira jirtu isiniin jecha amma dhumaatitti waan na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha share like subscribe gochuudhaan ni jabeessa isiniin jedha gamanumaan hamma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.